السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركفوني كيف أنت ورد فكينا قبل تم جيرات أسنجتشا أرى مركب التلفزيون وانا جيت نجورا هذيك ورا أري وجد بيجري جورا إما لنا وراتي رمضان أولي أرون أولي مفجون غاري متي مالتو سأرتي جون كسين نولو أكو ما قرتان هذا جالتم فيديو يوتيوب كيرا قدي تيجي تورتي جورا أبدي زوين كمان قواتين كاميرا ورابدي قدي تيجي تورتي جورا أنا موني يجوني بربادو جالتو أما أسنجرتو كوشينا وادي لغارتي kushina suura wadaadla gartee jechuudha. Deemee yaamee kaameraa kakkaa'ituma wanni ati kaleessa yuutuuba kiyya gadhiifte maalidha maaliif gadhiifte sababni waan akkasii hoo abdii daddaleetiif maalidha jedhaani. Walumaa galatti isii amma wanni akkana isaan akkana ta'araniif jechuudha. Walumaa galatti waan an jaartii dura ittiin walitti deebi'uudhaaf jedhee itti himeef akkan ta'u jedhan jechuudha. Isaan akkas ta'anii dhiisanii waan fedhan yoo ta'an jechuudha. Ansanii fi isiidhaa walitti deebi'uun dhiisu mirga kiyya jechuudha. Maaliif isaan dura beeka. Kanaaf sun rakkoon qabu sun yoo fedhanii hin ta'anii yoo fedhan immoo numa dhiisanii suni waan nama aarsu miti jechuudha. Kanaafuu mi'a amma yaameetuma maaliif waan akkana dalaydee akka namoomaattu itti himatteeti wanni viidiyoo osoo inni quban qabaatin yuutuubar gadhiifteefuu maalidha jedhee gaafadha jechuudha. Osoo yuutuuba ofii irratti illee gadhiifatte ani xiqqoo nan aarsu garuu fiiddeetu yuutuuba keera osoo quba hin qabaatin gadhiifte jechuudha. Waan isin gadhiifteef illee gaafadha. Maal akka barbaaddu illee gaafadha. Kun walumaa galatti waan isaan duraa ta'e jechuudha. Waan isaan duraati malee waan amma isaan booda miti jechuudha. Wanni nama aarsu illee jiru. Hordoftoonni kiyya illee yaada keessan jechuudha karaa koomentiitiin. Barreessuun dandeessu bahuu dandeessu jechuudha. Wanni kun sirrii miti jettanii jechuudha. Yaada keessan karaa koomentiitiin ibsuun dandeessu. Amma kaameraa kaayituu deemee yaama. Waa isin jettu immoo walumaa galatti hanga xumura sagantaa kennu. Maal taate moo mana? Maal Waan dalaguu jira. Waan dalaguu jira. Maal nyaata mana waan? Nyaata kan jettu. Kale video ti YouTuber kira gadhiiste maaliif gadhiiste? Maaliif gadhiiste? Maal rakkoo qaba yoo gadhiiste? Maal qaba? Kee maal saawwan gadhiiste? Hojii keeti malee waan biraa waa gadhiiste? Hojii kee malee waan biraati? Kee hojii? Hojii kan kee waan ati hojjettu malee waan biraa miti kaanii. Hojiin kee maal? Jechuun waan ati hojjettu uummanni illee La ammaa hojjettu wanni ani hojjedhu. waan ani hojjette maan beektu waan ofii hojjette. Waan hojjechaa hin beektu. Ati barbaadu kiyyaa miti wanni gadhiifte abdii yaamtee osoo inni quba qabaatni viidiyoo waraabdee yuutuuba kee akka weerifte. Abdiin illee haa beeku uummanni illee haa beeku jedhee. Wanni ni beeku. Haa beeku abdii yoo beeku barbaade akkanumatti yaanii teessisuma waan akkanaa osoo viidiyoo waraabeen abdii himteen jallitti fayyadamu. Amma anaafis wallolchiisu immoo yaani yaani kee yaani maali? Si walloltanii dhiistanii ana wanti nana kun jiru. Kan wanti nana kun. Kanaafuu viidiyoo gadhiise. Uummanni illee argu abdiin illee haa dhaga'u jedhee. Abdiin dhaga'ee uummanni argee wanni isii godhamas jiru. Jecha wajjiruma kee argan jedhanii waan gochuu baatan illee yaadanna bira dhaabbachuu jira. Yaada seera dhaabbachuu wanti kun barri waan situ waan isin waliin bari jaartii fuudhee isii deeffadhee wanni ammallee maal jiru hin deeffatinidha moo maal sababa? Hin deeffatinidha. Akkam? Dura hiika itti nu fuutee mee? Kalaas hiika jedhee isin fuudhee amma isii walitti deebineeti. Amma wanni yaani isin aarsu hin jiru bari yoo isin ta'e ilma jiraattan yookaan uma deemtan wanni biraan jiru. Kanaaf eessa deemne? Eessa deemne? Deemuu fedhanii bile taa'u moo wanni? Eessa deemne meeshaa cabaa yoo cabe baasanii gatanii. Eessa si deemne amma isaas kanatti? Eessa deemne? Taa'u erga deemuu feene namni deemaa isin jedhe illee hin jiru bara taa'uma. Afaan keessa Ati kun maalitti gootamina dhee walitti tartee? Yaani sin nagu. Nuyyuu seera nu bulchaa hin jirtu. Nuti ofii keenyaaf bulchaa jirra. Maaltu goota walitti tartee? Kotota dubartii walitti tartee akkam godhuu deemu? Tama amma Mooriidha yeroo wadda dangurgura. dhageeffadhu akka fedhe illee godhe
atama wonnummaan yaani gurbaa baadiluudhaaf as yaamtee waan inni iciitii isaa garaa baasuudhaaf waan akkana inni miidhagina sabaaf ta'u maal osoo amma inni oseenee yaani yookaan ammoo waa wayii siin jedhi si arabse maal jechuun itti. Lees na arabsa abdiin akkana na arabsine na arabsa waan inni ta'an ofii waraabdi miidhagina gaddisaa yaani. Waan inni ta'an dhugaadhuma jiru baasa abdiin waan leensoomni abdiin hojii kan hunda gadi babbaasa abdiin. Abdiin badii tokko illee hin qabu. Tamam. Lakkoofsa illee sii kenna siin jedhe lakkoofsa raafattee. Naa kenna ganaan ishee gaafate naa kenna. Naa kenna. Naa kenna. Lakkoofsa yaani yoo si kenna maal ooludha? Dawalee inti machiiti kan hunda waan akkasitti godhaa jirtullee akkanumaaf ishiin illee jiru ishiin balleessiniiti fuuldura ishee yaaddu ishiin illee. Isimaa yaadde jechuudha. Ishiif illee yaade nuyi maal bulchaa jirta? Akkasii mire nuti ofii of bulchaa jirraati. Ishiin illee birrii dhuma ishirraa nyaachaa dhageeffadhu sin naqu nyaadhee dhiisee. Akkamitti nannan? Nyaadhee dhiisee jaartii jaartii nyaadhee dhiisee sin naqu jaartii. Jaartii kiyya waggaa amma kanaan jirtu gargaarteetta? Sin galchu sun gargaaree dhiisee. Naa galcha akkamitti naan galcha? Sin galchuu sin jedhu jiruu isii beeka tanteellee sin beeka ta'ee jira dhumalee kaayitiin ishiin jiruu dhuma ishii balleessuuf. Sin naqa balleessee. Nana akkamitti nanna akkamitti jiruu namaa balleessita? Keenyaan tolchina ganaa kana. Kanaafuu amma booda waan kanaa yuutuubii kee erga dhiiftee dhageeffadhu sitti ma jira. Ishii yoona jiruu ishii bareeffattee jiraanna ishii yoona xiqqoo birrii qabattee xiqqoo of dandeenyaan kootu sin deeffadha kootu maal si godha nuyyuu nu hin dandeenye kootu sin bulchadha. Sun sin naqu sin jedhe. Nanaqa. Akkamitti nannaqa. Deeffadhee dhiisee waliin jiraadhee waan si dura ta'e isin ta'a yaa kee afaan keessa walirra qabattee taa'u isin hin ta'u yaa ati deemu. Mirga guutuu qabu. Gari deemnu hin jiru. Gari tokko gari deemnu hin jiru. Gari deemnu hin jiru mire. Usaama rakkisa ta'a. Maaloo namni deemaa hin jedhe jiru bara. Dubbii illee laaqina. Nama qabdee nama rakkista. Nama jiraatu jiruu isaati. Jiraadhaara jiruu hin jiraachuu nama sin dorgi jira. Amma walitti qabdee nu rakkisaa jirta. Osoo kan moo namaatti nu dandeessee. Isin rakkisu wanni isin rakkisuun maali? Osoo kan moo namaatti masruufa keenya dandeessee nu jiraachiste aadi rakkoo hin qabu. Ati maal hojjettan kan masruufa kee kaasii danda'u? Hojiin kee maali? Hojiin kee maali? Maali sin fuudhe moo sin na fuudhe? Sin fuudhe moo sin na fuudhe? Na fuudhe irratti heerumtee waan taasuu ka jiru biyya namaatti hunduu dalagee jiraata. Namni yoo mushtaanii jiraatu sun taane dalaganii jiraata. Namni yoo nama dhageeffadhu hin kufartaa mire torbee kana dalagaa barbaada dhuse kilmata qabu. Dalagaa barbaaddettee seenaadha. Kuuftee mire kuufaa jirta. Yaani kuuftee kun waan hin taane haasa'u jirta mire nu daa'imtu maara jiraata mire kalas torbee takka booda hojii barbaadi hojii ishee akkasumas isin. Hojiin nuti barbaadee seenuu hin jiru. Ganaayyuu kan biraa fiduu deemtaame isheen lafa fidee nuti hundumtu faayoo illaa karraa baatu godha. Nuti diyyoo mana teteenya mee iski waan nu nyaachistu laallatee jireenye. Yoo fedha naa hojjettan ta'a yoo fedha wanyaa dhabee maal gochuu walitti nama qabdare maal gochuu walitti nama. Sinna guree akka barbaadee mirga tokko hin qabu. Yaani ati mataa kee beekta malee yaani jiruu namaan beektu. Waliin nu natti malee ati yaani ofii ta'e jiraata malee jiruu namaan jiraatu. Jiruu namitti hin jiraatu kataanis hin jiraatu kataan hin jiraatu. Yoo barbaadde hojjettee yoo barbaadde attee gara fiddee masruufa keenya nu dandeessa. Akkasii. Caaltuu nama hojjisan jettee illee yaadi. Akkasii mire ayyee wala garraa. Wala garree. Ramadaan afaan nu baasee bakka deemtee Ramadaan afaan qabu. Ishii birrii harkaan qabate birrii ishee harkaa guuruufi si dhaga'ee jira birrii biratti meeraa hunda icciiti kan hunda. Ishiin birrii si ergutu ana hojjettee fiddan si daaf qashii nu nyaachisaa jirta. Guuree dhiisee san isin hin nagu yaadu. Isin ta'a. Haraam aleek wallee haraam aleek achi. Maali? Haraam daaf qashii ishiin akkatti daaf qitee fiddee ati ishee irraa fuudhuttaa? Ishiin ijoollee guddifattuuni. Jaartiitii irraa fuudhe sin nagu. Otoo beekte situ gargaara. Ateetii miti. Ishiin si gargaarta. Otoo beekte situ gargaara. Dhageeffadhu isin na argi jaartii san na argi jaartii irraa fudhadhee akka fedhe godhe. Yoo na rakkadhee maal ta'e jettee irraa fuute sobdee. Sinna qoree sana akka fedhe godhee irraa fuudhe wal nama galchu. Haraam aleek haraam. Haraam arra nama. Ijoollee isheetii naa guddifattu dhiisi. Yaa akka nama barsiisu nuti inni kana gara deemtee fa'i. Haraam. Kana dubartii walitti haruu deemu. Arra nu barsiisu deemtu. Haraam. Yaa sheekateen. Kabajamtoota keenya akkuma agartan kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf duwwaan nama aarsu. Waan amma hinaafa malee waan biraati illee miti. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Hanga xumura waan hordofanii baay'ee galtama kabajamaa alfaadhaa siin jenna. Kun waan du'e jechuudha waan xumurame. Kanaaf illee isaanis waan akkana haasaniif waan dhiisu miti.
waan ofii kiyyaa ni ta'a jedhee dalaga ni dalagaa waan ammoo hin ta'u jedhee dhiise ni dhiisa sammuu namaatiin deemu sammuu kiyyaa malee sin jedha hanga xumura sagantaa kennaatti waan hordofanii baay'ee gartama kan alfaadhas jenna babe.